Oromiyaa keessatti holqi haaraan argame holqoota hanga ammaa jiran keessaa isa addaa ta'uun gabaafame. Oduu biyya alaatiin Ameerikaan iddoo Nikularaa Iraan rukutuudhaaf akeekkachiifteetii kan isheen jirtu. Oduu kanaa fi kanneen biroo qabanneetiin jira. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa hanga xumuraatti waliin akka turtan sinaffeera. Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Bal'oo keessatti kan argamu holqi Naasi'ol tibba kana miidiyaalee hawaasaa irratti uffisa bal'aa argateera. Fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa hedduun suuraalee babbareedoo holqa Naasi'ol qooduudhaan uummanni holqicha akka daawwatuuf akkasumas akka misoomsuufis waamicha guddaa geessisaatii kan isaan jiran. Qorataan holqaa Naasir Ahmad holqi Naasi'ol holqoota Oromiyaan qabduu 333 keessaa holqa midhagaa fi holqa addunyaa waliin dorgomaa ta'e jechuun dubbateera. Holqi kun magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 555 kan fagaatu yommuu ta'u erga argamee waggoota 4 lakkoofsiseera. Holqi Naasi'ol erga argamee waggoota 4 lakkoofsise keessatti waggoottan 4 kana keessatti ammoo biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiin hojiiwwan gurguddoon hedduun raawwatamaa jiraachuus dubbatameera. Holqi Naasi'ol kun qorannoon isaatiin qorattoota biyya keessaa fi biyya alaa taasifameen dheerinni isaa meetira 530 akka ta'es barameera. Kana malees holqichi kutaalee xixiqqaadhaa hanga gurguddaatti 59 of keessatti kan qabu yommuu ta'u, kana malees ijaarsi sababa albuuda bishaaniitiin makamee fi baaxii irraa gara lafaatti copuudhaan uumamee fi akka muchaatti gadi rarra'e akkasumas lafarraa ol walirratti tuulamee deeme holqicha bareedinaan kan faayedha. Holqoonni ijaarsa sababa kuufama albuudaatiin hojjetamu kana baaxii fi lafarraa qaban akkuma addunyaatti iyyuu ajaa'ibsiisoodha kan jedhan qorataan kunniin. Holqi kun ijaarsawwan istaalaktaayitii, istaalagmaayitii fi soodaa istiroow bakka tokkotti kan qabatedha. Holqoonni akkanaa kunneen addunyaa irratti hambaa yuuneeskootti kan galmaa'an ta'us gabaasaalee kana keessatti heerameera. Kanaafuu holqi Naasi'ol qabiyyee uumamaan gonfaterraa ka'uudhaan hambaalee biyyoota gamtoomaniitti dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa yuuneeskootti akka galmaa'uus danda'u himamaa jira. Gama biraatiin holqi kun holqaawwan biroo irraa dhimmoota sadiin adda kan ta'e yommuu ta'u wantoota adda isaan taasisan keessaa tokko kunuunsa saayinsaawaa qabaachuu isaa ta'us qorattoonni kunniin dubbataa jiru. Qorannoon saamudaa fudhachuun taasifameen holqichi haala jijjiirama qilleensaa Afrikaa fi rooba Itoophiyaa keessaa fi akkasumas lafti erga uumame hanga har'aatti ittiin baruu dandeenyuun istaalagmaayitii holqa Naasi'ol keessatti argamuudha jechuunis gabaafameera. Kana malees holqi kun holqaawwan hanga ammaatti argaman keessaa hawwataa ta'uu fi gubbaan isaa bosonaan kan uwwifame ta'uu isaa immoo dhimmoota taasisan adda isaan godhuudha jedhameera. Bosonni kun bineensota akka gadamsaa, borofa qeerransaa fi akkasumas shimbirroota hawwatoo hedduu kan of keessaa qabu yommuu ta'u, kanaafuu namni holqa Naasi'ol daawwatu yeroo tokkotti holqichaan alatti bineeldota bosonaa hedduun daawwatas jedhameera. Holqi Naasi'ol erga argamee booda hojiin holqicha misoomsuu keessattuu yeroo dhihoo as haalaan hojjetamaa jiraachuu qorataan holqaa kun dubbateera. Hojiiwwan kanneen keessaa tokko immoo seensa holqichaa daran dhiphaa turee fi nama tokkollee seensisuudhaaf rakkisaa ture akka bal'atu taasifamuunis dubbatame. Seensa holqaa bal'inni isaa meetira 1 ture gara meetira 3tti akkasumas dheerinni isaa seentimeetira 30 ture gara meetira 2 fi seentimeetira 10tti akka guddatu taasifameera. Kana malees daandiin ganda tokkummaa bilisummaa jedhamu irraa hanga holqichaatti kiiloomeetira 5.5 fagaatuu fi lafoo sa'aatii 2 deemsisuun daandii cirrachaa konkolaataa deemsisuun hojjetamuun isaas gabaafameera. Dabalataan immoo anniisaa elektirikii holqichaa akka argatu taasifamuun kan dubbatamee fi haa ta'u malee daandiin konkolaataa aanaa qobbootti hanga holqichaa geessu rakkisaa ta'uu yoo himan obbo Naasir, daandiin kun osoo hojjetamee holqichi turistoota hawwatu akka danda'us gabaafameera. Gama biraatiin holqa Naasi'ol misoomsuudhaaf sagantaan galii walitti qabuu qophaa'aa akka jiru kan dubbatan yoo ta'u holqa kanaaf bara dhufu waan guddaa hojjanna jennee yaanna jechuun dabalaniiru. Oromiyaan holqa baay'ee qabdi kan jedhan qorataan kun mee dura kanuma baafne sana booda holqoota Oromiyaan qabdu kan biraa baasuu dandeenya dura kan qabeeyyuu nin xumura jechuunis dabaleera. Gama biraatiin duula holqa Naasi'ol gama miidiyaa hawaasaatiin beeksisuuf taasifamaa jiruu fi hojiilee hojjetamaa jiran ilaalchise waajjirri gurmaa'insa uummataa aanaa Malkaa Bal'oo fi waajjirri koominikeeshinii godina Harargee Bahaa hanga ammaatti wanti isaan dubbatan tokkollee hin jiru. Konkolaattonni shaqaxa Tigraayii fe'an naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa akka hin dabarre dhorkaman.
Konkolaattonni meeshaalee fe'an hedduun isaanii karaa naannoo Amaaraa fi Affaariin Tigraay seenuu akka dhorkamanis konkolaachiftoonni himaniiru. Konkolaattonni meeshaa adda addaa fe'anii gara Tigraayitti deemaa turan buufataalee sakatta'iinsaa naannolee lamaanii keessatti dhaabbatanii akka turanii fi darbuu akka hin dandeenye konkolaachiftoonni BBC afaan Tigriffaatiin hojjetu irratti gabaasaniiru. Biiroon daldalaa fi alergii naannoo Tigraay konkolaattonni fe'umsaa meeshaalee naannichaaf fe'an kun guyyoota muraasa dura naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa keessa akka hin darbine dhorkamuu dubbataniiru. Daarektarri eegumsa fayyadamtoota biiroo isaanii obbo Kaasahuun Kindiyyaa konkolaattonni kunneen sababa uggura kanaatiin dhaabbatan meeshaalee bu'uuraa gara naannichaatti geejjibsiisaa turuu isaanii kaasaniiru. Obbo Kaasahuun akka jedhanitti uggurri gama Affaariin kaahame kan eegale wiixata yoo ta'u akkasumas guyyaa itti aanu guyyaa kibxataa irraa eegale ammoo daandii gara naannoo Amaaraatiin Tigraay geessu irrattis uggurri wal fakkaataan akka ta'e himameeti kan inni jiru. Konkolaachiftoonni kunneen gama isaaniitiin naannoo Affaaritti guyyoota 7 dhaabbachuu isaanii ibsuun ajaja gubbaa irraa kennameef Tigraay akka hin seenne ta'uu dhorkamne jechuun kaasaniiru. Konkolaachiftoonni konkolaattota fe'umsaa kanneen kutaalee Itoophiyaa fi Jibuutii irraa ka'uudhaan akka dubbatan naannoo Affaarii fi Amaaraa naannoo Waldiyaatti buufataalee sakatta'iinsaa 2 yommuu ga'an Tigraay akka hin seenne dhorkamneerra jechuunis dubbataniiru. Dilbata darbee buufata sakatta'iinsaa daandii Affaar irraa Sardoo Meedaatti argamu konkolaachisaan tokko konkolaataa isaa waliin Tigraay akka hin seenne yoo dhorkamu sanbataa halkan ammoo naannoo Affaar bakka Adaayituu jedhamutti sararri cufamee akka hin darbamne nutti himame jechuun kaa'aniiru. Adaayituun hanga wiixata caamsaa 26tti hayyamaa argachuu booda socho'aniiru jechuun kaafameera. Wiixata ganama sa'aatii 8tti imala keenya jalqabne haa ta'u malee bakka Sardoo Meedaa jedhamutti Maqaleetti jaallatan jechuudhaan yoo dubbatan dhaabbanni kun akka isaan hin deemne nu ugguraniiru jechuunis kaaheera. Konkolaataa Adaayituutti kan dhaabe poolisii Affaar ta'uu kan ibse konkolaachisaan kun buufata sakatta'iinsaa federaalaa waan ta'eef Sardoo Meedaatti miseensota poolisii federaalaatiin akka dhaabbatanis dubbateera. Konkolaattonni meeshaalee fe'an guyyootaaf akka cufamanii fi hanga ammaatti furmaanni akka hin kennamnes dubbateera. Affaariin alattis konkolaattonni meeshaalee gara Tigraay deeman fe'an daandii Waldiyaa Lamaaxaa akka hin qaxxaamurre akka isaan godhamanis kaaseera. Buufatni sakatta'iinsaa kunneen kanaan dura yeroo waraana Tigraay gargaarsii fi meeshaaleen kamiyyuu gara Tigraayitti akka hin dabarre ittisuuf kan oolan ta'uu yoo yaadachiisan konkolaattonni hundi sanada seera qabeessa ta'uu isaanii akka qabaniif maaliif akka danqaman garuu kan hin beekamne jechuunis himaniiru. Poolisiin akka hin dabarre isaan uggure yeroo gaafatamu sababni isaa hin beeknu ajaja nutti kenname jechuu yoo dubbatu konkolaachiftoonni kunneen fe'umsi kun kuduraalee fi muduraalee mancaan akkasumas sukkaaraa fi zayita ammoo Jibuutii irraa akka fe'ames dubbataniiti kan isaan jiran. Qabeenyi dabarfamuu dhabuu isaatiin wanti tokko dogoggora ta'uu uummata biratti shakkii hin barbaachifne akka uumu taasiseera. Haalli kun haala waraanaa darbe isaan kan yaadachiisuu fi garaagarummaan siyaasaa jiraatus daldala irratti uummata waliin kan walitti nama buusuudha jechuunis namoonni siyaasaa tokko kana kaasaatii kan isaan jiran. Biiroon daldalaa fi alergii naannoo Tigraay roobii darbee konkolaattonni gara Tigraay seenuu dhorkamuu xalayaa ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa qaxanaatiif xalayaa barreessine jechuun yoo beeksisu obbo Kaasahuun Goofee garuu akka jedhanitti hanga ammaatti mootummaa federaalaa irraa deebiin kan akka hin deebine ibsaniiru. Sadaasa darbee yeroo uggurri boba'aa gara naannoo Tigraay galfamu kaahamee ture mootummaa federaalaa irraa deebiin akka hin argamne kan yaadachiisanii fi yeroo hunda gaafii irra deddeebi'amee fi boba'aa ilaalchisee xalayaa barreessineerra jedhan. Garuu xalayichi yookaan ministeera daldalaatiif kan deebiin sirnaan barreessuu irratti qaawwa qabame boba'aa ilaalchisee deebii sirnaan nuuf kennuu hin dandeenyes jechuunis kaahaniiti kan isaan jiran. Biiroon daldalaa fi alergii xalayaa roobii darbee barreesse booda cimina dhimmichaa ibsuudhaan xalayaa biroo ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa qaxanaatiif erguuf qophaa'aa akka jirus ibseera. Meeshaaleen kunneen naannoo Tigraay akka hin seenne maaliif akka dhorkaman mootummaa federaalaas ta'ee mootummaa naannoo Affaar irraa ibsi kenname hanga ammaatti hin jiru. Tiraamp iddoowwan Nikularaa Iraan haleeluuf dhaadachuun sarara diimaadha jedhame. Akeekkachiifni pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhaabbileen Nikularaa Iraan dhabamsiisuudhaaf kennan sarara diimaa ta'uu miidiyaaleen Iraan aangawoota biyyattii wabeeffachuun gabaasaniiru. Ameerikaan dippiloomaasii yoo barbaadde afaan doorsisaa fi afaan qoqqobbii dhiisuu qabdi kan jedhan qondaalli Iraan maqaan isaanii akka hin ibsamne himan. Doorsisni akkasii kun ammoo dantaa biyyaalessaa Iraan irratti diinummaa ifatti kan mul'isedha jedhaniiru.
Tiraamp kibxata darbe White Houseitti gaazexeessitootaaf ibsa yeroo kennanitti waliigaltee nikuleeraa cimaa ta'e hin barbaada jechuun kaaheera. Kanaaf ammoo waan filame haa dhufu malee yookaan waliigaltee yookaan ammoo wal balleessuu dandeenya jechuun dubbateera. Waan barbaannu hunda hojjechuu dandeenya garuu kana hundarraa osoo namni tokkollee hin miidhamne ta'uu qaba jechuunis Doonaald Tiraamp bifa sodaachisaatiin dubbateera. Laaboraatooriin akka diigamu yookaan tokko ofiyyuu diiguu dandeenya garuu namoonni dhuunfaa mana yaalaa keessatti hin argaman haala yeroo inni barbadaa'u namni hundi mana yaalaa keessa jiru irraa adda ta'uu qabas jechuun kaaheera. Doonaald Tiraamp wal dhabdee waggoota 12 darbaniif sagantaa nikuleeraa Teheraan irratti Ameerikaan qabdu yoo karaa dippiloomaasii hin furamne ta'e nikuleera Iraan irratti boombii darbachuu akka danda'anis irra deddeebiidhaan doorsisaa tureera. Tiraamp jimaata darbe akka jedhetti waliigalteen Iraan yeroo baay'ee fagoo hin taane keessatti ni raawwatama jechuun abdii horeera. Namoonni siyaasaa Iraan tokko akka jedhanitti Teheraan Ameerikaa wajjin waliigaltee qoqqobbii akka ishee irra kaahuu kan barbaaddee fi dinagdee Iraan garmalee miidhameera. Qaala'insi jireenyaa akkaan ol ka'eera. Sharafni biyyattii gadi bu'eera. Iraan yeroo dhihoo as hidhattoonni isheen baha giddu galeessaa keessatti ittiin boontuu fi dhiibbaa ishee agarsiiftu jalaa dadhabaniiru. Hamaasii fi Hezbollah lola Israa'el waliin geggeessaniin garmalee kan miidhamanii fi hidhattoonni Huutiis yeroo ammaa kana biyyoota hedduu waliin wal lolaa waan jiraniif jalaa miidhamaa jiru. Michuu Iraan jabaa kan turte geggeessaa Sooriyaa Bashir al-Assad aangoo irraa kaafamuudhaan hidhattoonni faallaa isaanii aangoo qabatanii yeroo ammaa kana faallaa Iraan ta'anii jiru. Namoonni tokko ammoo Iraan inumaayyuu yeroon itti boombii nikuleeraa oomishtu amma jechuun kan isaan dubbataa jiru. Ameerikaan kan isheen feetu Iraan guutumaan guututti sagantaa yookaan dhimma gabbisa nikuleeraa akka dhaabduudha. Iraan garuu tajaajila waraanaan alaaf fayyadamuu akka barbaaddu ibsiti. Kanaaf ammoo gabbisa nikuleeraa addaan kutuu tasumaa akka hin dandeenye waggootaaf ejjennoo ishee itti fufteerti. Dhimmi Iraan kun Ameerikaa qofa kan ilaallatu miti, Israa'elis ni ilaallata. Israa'el sagantaa gabbisa nikuleeraa guutumatti yoo hin dhaabbanne haleellaa akka geggeessitu sodaachisaa turteerti. Saawud Arabiyaan erga Doonaald Tiraamp daawwannaa achitti taasisanii booda Iraan waliigaltee kana akka fudhattu dhiibbaa gochaa jirti. Balaa lolaa Naayijeeriyaatti mudatee lubbuun namoota 110 ol tahanii darbuun dhagahame. Jiddugaleessa Naayijeeriyaa keessatti rooba cimaa roobeen balaa kan lolaa uumuudhaan lubbuun namoota 110 olii darbuu qondaaltonni himan. Roobni kun sa'aatii hedduuf walitti aansee roobuudhaan itti gaafatamaan abbaa taayitaa bulchiinsa balaa tasaa naannoo Niijer Abdullaahi Baabaa Aaraah dubbateera. Itti dabaluunis lolaan kun manneen jireenyaa 50 ol mancaaseera kan jedhanii fi akka qondaallee kanaatti keessumaa magaalaa biyyattii Mokwaa jedhamu aanaalee lama keessatti miidhaan cimaan qaqqabee jira. Biyyattii keessatti lolaan kanaan miidhaa qaqqabsiisuu erga waggaa 60 as isa guddaa ta'uun galmaaheera. Ammayyuu kanneen miidhaan irra gahee hedduun isaanii hin baraaramne yoo jedhan lammiileen du'an ammoo kana caala dabaluu akka danda'anis gabaafameeti kan inni jiru. Saayintistiin Faransaay qoricha ulfa baasuu kalaqee du'aan boqate. Saayintistiin Faransaay kiniinii ulfa baasuu kalaqee umrii isaa 98tti du'uun himame. Qorichi kun dubartoota addunyaa miiliyoonaan lakkaa'amaniif filannoo gatii madaalawaa nageenya qabuu fi baqaqsanii hodhuu malee kan kennu ta'uu isaatiin addunyaa guutuu biratti fudhatama argatee ture. Saayintistichis bu'aa qorannoo saayinsii argatuudhaaf kutannoo qaba ture. Bilisummaa dubartootaa fi dhala namaaf fooyya'eef yeroo dheeraa akka jiraatu gochuudhaaf fedhii qaburraa hojiiwwan qorannoo hojjete jechuun gabaasaaleen Faransaay ni himu. Pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakroon saayintistii kana ifa gootummaa jechuudhaan faarsuun isaa sammuu tarkaanfataa dubartoonni bilisummaa akka argatan gargaara jechuunis jajeera. Saayintistiin kun bara 1926 akka lakkoofsa Girigooriyaatti Faransaay magaalaa xiqqittii taate keessatti kan dhalatedha.